Si urjii irraa maal barbaadu? Marka biin shiraa barbaadu. Qostay. Eenyutu akkanas jiru sittimi? Maal jechuudha? Maala si goota mana kee gattee? Isa siniif hin dhiise. Isiniif bal'atu keessa jiraadhaa. Kottam mana mufittiin kolfisiiniti kottum galla. Gara mana keetti gale. Maaliif natti kolfu? Kun mana namaa miti bar mana bulleettii kootiiti. Daadhaaf kasaaraan keessan guddaan shira sana hunda hojjettanii urjii homaa godhu dadhabuu keessan. Tigalee maalis yoo qindeessite maalis yoo dadhabde guyyaa Rabbi uume malee lubbuun hin baatu. Nagaadha. Nagaa. Fayyadamni itti gaafatamaa yookaan itti gaafatamummaa mana kana jirti? Maal nagoo barbaadamu? Nagoo barbaadna yoo jiraatan nu waamuu dandeessi? Itti gaafatamummaa mana kana sidha? Maal lagaadha? Saajiin guddataa daadhiin jedhama. Himatamaan abdii badhaasu jedhamu ilma kee akka ta'e yeroodhaan bira geenye jira. Hiree of laadhu hiree kee jiraadhu. Wali wajjin taane jaalalli fiinine firisaatu nargiine deebinee facaanee. Kodanne fudanne ofida damne tu alagada planne. Mirga obiitii mana seeraatti erga deebi'ee dhiyaachuuf eeyyamaa miti. Mucaan koo yakkamaa miti. Shira diinaatiin hidhame malee jalqabumayyuu yakkamaa miti waan balleessu. Isa murteessuuf harme anis atis aangoon qabnu. An kan iddoo kana dhufeef isa qabee seeratti dhiyeessuudhaan malee. Dhuguman siin jedha waan ilmoo koo ta'e mini abdiin nama qulqulluudha. Qulqullummaa isaasi miti kan murteessu seeradha. Amma eessa jiran? Hojiidhaaf isa bahee hin deebine hin argine. Eessa deema? Lafa inni jiru hin beeku hojiidhumaaf biyya kana keessa olii gadi deema. Akka inni yakkan hojjenne bartee akka inni jiru akkamitti wallaalte? Maaloo nu humaan balleessine waan balleesse tokkoyyuu hin qabu. Amma akka dhiyaatutti himtamoo dhannee qabnuun eenyuyyuu yakka hojjetee seera jalaa ba'uun tasa hin danda'amudha. Tasa waan tajaajamnedha. Yoon bilbilaan argadhe ittan hima akkasiin barbaaddan. Akka inni dhiyaatutti himtamoo barbaannee inni qabna. Ittan hima bilbilaanan itti hima yoon argadhe. Rakkoon qabu lafa inni jiru barbaannee qabnee dhiyeessuun homaan nu rakkisu garuu rakkoon qabu nuyi barbaannee seeratti dhiyeeffachuu hin dandeenye. Garuu eenyuyyuu mirga wabiitiin bahee seera jalaa dhokachuun adabbiinsaa garmalee akka dabalu adda baasitti. Tolee jennu hin beektu bakka inni jiru. Mana jijjiirrachuun moo maaltu fide? Moo yaalii dhokannaati? Lakkii. Akkuma kanaan dura irra deddeebi'ee sitti maa ture eenyuyyuu yakka hojjetee seera jalaa dhokachuu tasa hin danda'u. Akkan siin barbaadee arge isas boolla inni lixe lixeen barbaadee kaateena harka isaatti kaa'ee fuula seeraatti dhiyeesse. Taajin.
nan jedhee hafe argite miti simbooko turee buleen hundumti isaan raawwate miti ree. Tola amma maal goona ante maaldha furmaanni isaa? Furmaata maalii qaba furmaati isaa dur na dhaga'u ture ka. Kan hin jedhu himata kan bane mucayyitti sammiti feeneeti. Feeneet miti akka kootti himata akka kana kan bane urjii mataa seeti urjii tilmoo koo galaafate. Urjii tilmoo koo galaafate. Wow, welcome. Nor, Thank you, Galatom. Nor. Arralee teessee asootaga. Hiriyaan kee hore? Ariyaan koo dormii jira. Dormii kaampaasii barattu moo sin? No, akkas jechuu koo mini. Lafa nuuni hoteela keenya jira. Dormii jechuun baasoo lafa ciisichaa jechuudha. Maal sitti fakkaate biyyoota Afrikaa kana keessatti yeroo baay'ee namoonni keenya gaafa gamoo ijaaranii gatii of jajuu barbaadanii fi hoteela jedhanii itti moggaasu malee bakka ciisichaa jechuun dormii jechuudha. Wow, haalota salphistee ilaaluun kee of jajuu dhiisuun kee baay'ee natti toleera. Of course maal gochuu danda'ama itteeti. Uffannaallee akkasuma baay'ee salphistee uffatta. Yaa maal sitti fakkaata ani uffanni qullaa dhossinaan amma kanatti gatiin isaa waan jedhee yaadu. Ani guyyaa guyyaadhaan suufii jijjiireffachuu nan danda'a. Garuu namoonni baay'een uffatatti gatii amananii fi yaada isaanii yookaan ilaalcha isaanii jijjiiruuf jedhee malee amma kanatti uffannaan iddootti hin laaddu'an. Wow, ati akka diyaaspooraa warra kaanii miti. Baay'ee addadha. Isaanii wajjin illee hundumaa walitti nu qabuun kee gaarii miti garuu qubnumti harkaayyuu wal caala mitiire. Mukti ija qabu immoo gadi jedhee bula. Nunis hawaasuma kanaa wajjin jiraachuuf jennee hawaasuma kanaaf jennee gad jennee bulaa jirra. Maal irree namuu uummata bunni siifa dhufu fakkaata. Okay. Maalessa buna maalidha? Sa'aatii caatii geeyo sa'aatii araaraa geeyo. Yaa Rabbi akkamuma godheen biriit bashannamma intala kana galaafadhee deemuu danda'an. Akkamuma goote akka koo buusuu dandeessan. Sumatti hin kennan maal sa'aatii kanamma buna maali? Buna eessa? Buna maalidha?
Eenyu jedhu Maal bilbila kana hin beektu moo? lakkiin beekuu bilbila kana. Beekuullee hinuma beekta. Wallaaltus garuu rakkoon qabanomaan jedhu. Hin beekuu jedhe gara saniin amma garuu maal ajajamu? Feeneet dubbii kana yoo dhiiste mam rakkoo maal qaba? Mana seeraa wallaabuun kun hin ta'a jetteetu. Hayaaboo mucayyoo maal rabsite isa? Mucayyoo maal rabsite? Maal jedhee na rabsi? Na rabsisiin jettee moo? Dhaqi nama hunda wajji ciisi naan jee jettee bara. Nama hunda wajjin ciisiin jennaan boonsaa wajjiniin jedhe. Hayaaboo akkamitti akkana jettaan dubaati? Wallaahi akkana jechuun hin qabdu turte. Hedduu dogongortee jirta. Isin osoo akkana si hojii rakkachuu jirtu akkamitti akkana jettaan? Na wajjin rakkachuu waan bira. Maqaa koo dhaattee garuu dhiira biraa bukkee akka dhattu hin barbaadu. Beektaa isa haati warraa abbaa warraa kootu na jalaa dhukkubee na yaalsisa jettee hoteelan deemee ciisaa malee jette jedhan. Sanyii isaan natti fidde beektaa? Hayi. Isin nama tokko wajjin ciistee hin beektu. Akkamitti barteeti? Hayi. Isin naa hime haa. Wallaahi qabu siifin himaami isin waan si jaallattuufi. Ati immoo isin araarfadhuuti isii wajji wanta jee gattaa itti dubbadhu. Oduu akkasii dhisi. Hayi. Qabu ati bar mucayyootu yoo si dabarte umurii kee guutuu isheen ta'a. Lama diimoo isin waan si jaallattuuf kabajaa si gabbuusuu hin qabdu. Sararratti immoo ifi faarii teemi dubbii bilbilaa atumaan jala deemadhuun. Ani dhimma koo hordofachuuf yoo fi dadhabu an daa'ima miti beektee garuu isheen anaan sababeeffattee dhiira biraa bira deemuu qabu. Hayi duba kophaa rakkachuurra nama wajji rakkachuun irra hin jiru. Qabu bar isin ifti waan si jaallatteef ati kabajaa si gabbuusuu hin qabdu. Sararratti immoo boonsaa wajjisii yoo waan teesseef waa biraa jechuu miti. Ani nama wajjin maa teessa jedhee dhorkuu hin danda'u bari. Mirga ishee dhorkuu hin qabu. Hin dhorkines. Qabu ati bar isi waanuma jaallattuufi inaafta malee isi waan gootiin qabdu. Maal godheen inaafe? Maaltu na inaafsisa? Hayi duba namni akkamitti ija keessa isi ilaale jettee inaaftaami? Wallaahi qabu dhugaan sin jaameen intaltitu si dabarraan umrii tee guutuu ishee nuyi. Ani waan isaan hin galchu. Galatoon. Bunichi siin taane natti fakkaata. No, buna tun taane saayitii ribaa koodha beektaa. Yeroopiidha yeroo kana nuti rafaa jirra. As immoo faallaadha beektaa. Guyyaa guyyaa hirribinuu qaba. Galgala taa'an bula. Kina bunaa miti. Baay'ee ulfaata dhugaa. Utuu haasofnu waraqaa eenyummaa qabdaati. Eeyyee qaba maaliif barbaadde? Jechuun amma yeroon taaksii fayyadamu yoon doolaaraan kaffalee fi qaala'insa jireenyaa amma ol kee kanaaf sababa taataa taaksiidhaaf doolaaraan kaffalte jedhanii seeraan na gaafachiisuu jedheen beektammoo yeroo ammaa kana qaala'insa jireenyaa baay'ee ol keera uummanni nyaatee bulaan jiru fuunfatee bulaara akkuma itti beektu daabboon giraamni 2 birrii 10 galee so kanaaf jedheen. Maaliif hin jijjiirranne reetti? Waraqaa eenyummaa biyya kanaan hin qabu. Yookaan atis viiksii ma wayii bitachuu dhiisteem moo eeyyama konkolaachisaan qabdu? No, kan koo kan Yeroopiidha. Achi immoo mirgarra oofna. Maal asis mirgarra oofnaam? Yeroon dhabeenii barachuu dhiise malee barachuu jalqabeen ture.
mirgara yeroon siin jedhu konkolaataatu nu bira darba. Nuti immoo bitara darbina siin jechuu barbaade. Mee waa'ee biyya sanaa dhiisime yaadachiisini. Sagantaa Awaashitti qusadhaa fudhadhaa badhaafamaa baankiin Awaash qopheesseen baankii Awaashitti hoo qusattan hoo sharafattanii fi maallaqa biyya alaatirraa isiniif ergame hoo fudhattan konkolaataa Isuuzuu hojii keessan ittiin saffisiifattanii fi konkolaataa otomoobilii badhaafamtu. Dabalataanis laaptooppiiwwan, TV flat screenii fi bilbilawwan smaartii isin eeggatu. Baankii Awaashitti qusadhaa fudhadhaa badhaafamaa baankii Awaash. Ayyaa dhageettanii an dubbii keessan keessaa harkaan qabu isiniin jedhi dubbii keessan keessaa na dhiisaa. Kana xiqqoosaa jirtu kun ilmoo kootiin bara maaliif dalgaa softaa? Qoosaas hin jiru dalgas dubbataan jiru yoo jettan immoo anis maatii kootiif dhala. Kanaaf poolisoota manatti nu ergiteere? Waa'ee poolisii maalii haasoytanii? Poolisoota ani ergus dhaabsisuus hin danda'u. Garuu ammayii dubbii kana yoo dhiiste rakkoo maalii qaba? Dubbii isin jedhaa jirtan kana keessaa harkaan qabu isiniin jedhe. Dhimmicha kana immoo kan qabatee jiru abbaa alangaadha. Anaa miti. Dubbiin abbaa alangaa qabatee jiru kun immoo isa dhaabsisuus itti fufsiisuus hin danda'u. Haga dhugaan baatutti. Ati jennaan maaliif hin ta'u? Ati murteessi malee rakkoo maalii qaba? Maal taatan ayyaa? Yaaliin ilmi keessan godhe bartapha miti. Yaalii ajjeechaadha. Yaalii lubbuu namaa balleessuu. Feenet maaliif sobdaa? Akka abdiin kanan goone etuu beektu maaliif sobda? Maaliif seenaa sobaa ijaarta? Somni lachuu keenya iyyuu hin baasu dhiisi Feenet. Sobarraa homaan argattu bu'aa buufattu sin qabdu. Egaa akkas ta'e immoo anatti bilbiluu maaltu fidere? Ka dhugaa ta'eef ka soba ta'e seerumatu qulqulleeffata. Ammaan booda bilbila koo irratti hin bilbilinaa. Jetteere? Haa ta'u ka. Ati maal goote? Ilmoo kootu iddoon taane dhaabbatee iddoon taane na dhaabe. Utuu haasofnu doolaara fidee sitti kennanaa jijjiirtaa moo amma sanatti amma jijjiiradhutti birrii xiqqoo birrii 500 tokko qabda si rakkisu? Rakkoo maalii qaba? Maal na rakkista kan? Asiifin kenna. Si rakkisuu ta'a garuu. Dhugaadha gaafan jijjiiradhu. Dachaa godheen sii deebisa. Homaa rakkoon qaba. Yookaan immoo doolaaruma isaan sii kenna. Baay'ee galatoomne. Turi. Maalidha inni kun? Qarshichi maalidhaan jedheen? Isatu waraqaa eenyummaan qabu iyyuu amma inni doolaara jijjiirratutti jedheen qarshii 500 kenne. Isi. Na bira jira nan kennaaf qarshii. Qabda moo? Jira na bira. Shuba deebisiifitoo hin baana. Deebisitoo hin baana. Jira na bira qarshii. Jira? Jaba jira? Jira deebisitoo hin baana. Jirattee? Badinaaka.
Hello. Eenyu jedhu? Ana qaboodha. Xiqqoo na wajjin haasoo dandeessaa? Maal barbaadde ree? Wanti biraan maaltu jira? Dubbii jalqabde kana utuu gabaabsiteen wayyoo jechuuf jedhe. Amma laayibireeriin jira yeroon si dubbisuun qabu. Yoon qo'annaa irraan si jeeqatee dhiifama. Dhiifamni kee maal laa godha? Dhiifama naan hin jedhin osoo hin bilbilin dura ture dhiifamni. Tole amma maal wayya? Ani barumsa koo irraa areemuu nan danda'a ta'a. Ati garuu waan tokko faayidaas bu'aa irraa argattu waan qabdu natti fakkaatu. Ari'amtee dhiistee wanti na galchu hin jiru naannan ilaallatu. Ari'amuu koo irraatii faayidaa argattu tokkollee hin qabdu deddeebisii itti yaadi. Isa ergaati deemtee booda ilaalla. Amma sa'aatii qo'annaa kootiin gubin. Kan koo waggaa tokko guutuu na jalaa gubuuf deemaa jirta. Kan keessa daqiiqaa tokkoof amma kana dhimmamtaati. Dhimma keetii jedheeram nan gashu. Hello. Bilbilaan irratti cufa beektaa? Sarpiraayizii hin qabu. Tilmaamime. Isi gaastiin hima. Siiniim. Diyaaspooraan sun na barbaacha dhufe hima. Ati immoo dhugaannoo jaarsa miti. Lakki dargaggeessadha dhugaa. Waanuma na jaallateedhaan siin jedha. Uff, ituu biyya kanarraa na fure. Booda haasofna. Maamila hin qabu. Silaa barama iftuu taate sosobdee waa hunda hojii fixi. Bakar! Mata duree walitti hin dhufne walitti fiddee mataa nan dhukkubsinan. Sammuu nagaa ta'uun barbaada. Iftuu ati jettus kun hiikan alaattee hin beektu. An jaalalas jibbas waan tokko keessa iyyuu galuu nama hin feenedha. Ani jireenya koo keessatti bar yakka irratti yakka, rakkina irratti rakkina. Waa meeqa argaan as ga'e. Utuu waan an dabarse hin beekin akkamitti kana keessa gali naan jettati. Haadha koo beektaa? Maal keessa darbee akkan dhufe beektaati? Baran nama obboleessa koo hangafaa mana keenya akka inni lammatan dhufne godhee arrabsee mana haaree. Sa'aatii kanatti jibba jaalala waan biraa keessa galuuf yeroo isaayyuu hin qabu. Waan an dabarsee dhufe hin beektuuti. Baran har'a utuun kufee nama harka koo qabee lafaa na kaasuu hin qabu. Hawwiin koo barnootaaf qofa ture. Galata rabbii innis kunoo karaatti hafaa jira. Maaliif barumsa waggaa 3 akkan barachuu barbaade beektaan? Dafee baradhee bahee mindeeffamee hojii argadhee jireenya koof jireenya maatii koo jijjiiruuf. Kunoonis waggaan sanatti dabalamaa jira. Iftuun mucaa gaarii. Garuu ana waliin akka rakkattuufis akka na rakkistuufis hin barbaadu. Ani hirkataadha. Namni biraas immoo deebi'ee akka natti hirkatu hin barbaadu. Bakar, waa'ee iftuu asuma irratti yoo xumurre gaarii natti fakkaata. Keessa koo hawwii jiru utuu hin beekin, wanta jiru utuu nan hubatin hin murteessi. Xumureera. Baay'een si jaaladha. Hedduun gammadee mo'arra. Waan sitti toleera. Yeroo keenyaa kennitee na waliin bashannanuuf fedhii qabaachuu keetti baay'ee isaa tokkoon gammade. Baay'een si jaaladha. Gammachuu addaatu natti dhaga'amaa jira. Iftuu ko akkam sii godhumi maaltu si gammachiisa? Waan sitti tolu natti waan kamiyyuu haa ta'u siif irraa wadha. Na sirbuu hin dandeessaa? Sirbuu baay'ee sagaleen koo qara ture. Amma garuu xiqqoo ishee dargaggummaa kan natti fakkaate waan biraa na ajajadhu. Maal gochuu dandeessa minatti? Muka kanarra na yaabbachuu hin dandeessaa? As gubbaamu? Maarree kun salphaadha ammami. Ba'uufan jira iftuu. Iftuu
baay'ee si jaaladha. Gammachuu addaatu natti dhaga'amaa jira. Ani siif jedhee muka kana dhiisiti Kilimaanjaaroo gubbaan ba'uun. Haala kamiin gammachuu koo siif ibsu. Baay'ee isaan si jaaladha. Dhumarratti ati kan koo ta'uu keetti baay'ee isaan gammade. Carraa qabeessan ta'e. Jaalalleedha akkanaayi. Iftuu. Baay'ee si jaaladha. Anis baay'ee si jaaladha. Gammaddeettaa? Iftuu koo. Sagantaa Awaashitti qusadhaa fudhadhaa badhaafamaa baankiin Awaash qopheesseen baankii Awaashitti hoo qusattan hoo sharafattanii fi maallaqa biyya alaatirraa isiniif ergame hoo fudhattan konkolaataa Isuuzuu hojii keessan ittiin saffisiifattanii fi konkolaataa otomoobilii badhaafamtu. Dabalataanis laaptooppiiwwan, TV flat iskiriinii fi bilbilawwan ismaartii isin eeggatu. Baankii Awaashitti qusadhaa fudhadhaa badhaafamaa baankii Awaash. Oromiyaa addunyaatti beeksisuun ergama isaa kan ta'e Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa bakkeewwan hawwatoof godambaalee Oromiyaa keessa jiraniif wabii ni dhaabbata. Kunuunsee haaromsuun ammoo wixinee isaa keessaa isa hangafa. Bahaa hanga lixaatti, kaabaa hanga kibbaatti bakkeewwan hawwatoos ta'e faaya bareedina uummatichaa beeksisuuf jabaatee kan hojjetu komishinichi Oromiyaan ardii Afrikaa dabartee addunyaa akka hawwattuuf ifaajii hojjechuutti argama. Faaya miidhaginaa uumamaan badhaatu Oromiyaan bal'oodha hundumaaf kan taatu. Komishinii Tuurizimii Oromiyaa daawwadhaa.